نبداف تديني رحمتك تيني Kottu yaa ilma namaa dhagahi waan gaarii dukkanatti hin jaamin baafadhu gargaari amanuu baattullee amantii wal bari isa kami dhugaani isa kami dharri hundumaa addaan baafadhu suuta jedhee sabri san booda hamanii oofeetis kafari kan jedhe quraana burqaan dhumne bahri filma hatasiif kenne jira gooftaan gaariin jalqabamee bari fittiin dhibaayini نبداف تديني رحمتك تيني. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الذي هدانا لهذا الدين وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين ورحمة الله للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا ومرحبا بكم. jaalatamtoota kabajamoo obboleewwan keenya sagantaa keenya komparaatiif of rilijinii akkuma eegallee itti fufnee jirrutti har'as marsaa jaaffaa qabanne isiniif dhiyaannee jirra. Akka qaamaaf qalbiidhaan nuti qabatanii dhaggeeffattan isiniif jedhu. Tole kaa wanti isinii himu na hordofuudhaaf qophii ta'uu keessan harkisiisuudhaaf tokkoffaa har'a maal hubachuu akka qabdan isinii himu. Tokkoffaa har'a waan hubachuu qabdan waa'ee waaqaa yookiin rabbii ka baaybilii keessa jiru madaala sirrii aqliitii fi naqliiti. Aqlii jechuun sammuu uumamaa rabbummaan sii kenne barachuu dhabdus barattus jechuudha. Naqlii jechuun immoo akka itti dubbiftetti yookiin itti baratte yookiin quraana itti qaraatetti yookiin baaybilii itti dubbiftetti hubannoo jiru laalla jechuudha. Qabxiin lammaffaadha immoo maal ka jiru laallaa hordoftoonni keenya akka nu duuba buutan qarra barannu jechuudha. Warri kiristaanaa yeroo hir'ina waaqaa dubbatan faallaa kitaaba isaaniitu deemaa akka jiran akka nu hubanne jechuudha. Kitaabni isaanii iddoo tokko tokkotti yookiin immoo iddoo hamma muraasa tokkotti waa'ee harkitee hir'ina waaqaa isaan irratti taasan hir'inoota waaqaa isaan haasan ilma qaba, haadha qaba, ni du'a, ni nyaata, ni dhuga, ni muga yankanniin jechoota kanneen akka faalleessee dubbatu yookiin immoo waa'een sadii yankanniin akka faalleessee dubbatu kana laalla jechuudha. Tole kaa qarraa yoo kana ta'u yeroo dabree wal yaadachuu qabna maal akka barannee turre. Yeroo dabree keessatti wanni barannee turre barnoonni keenya yeroo dabreedhaan maal ture? Hir'inni yookiin muudaan yookiin naqsiin yookiin aybiin tokkollee akka rabbi sifa rabbii keessa hin jirre jechuu quraana keessaa fudhannee ilaalaa turre jechuu. Quraana islaamotaa yookiin harka musliimotaa jiru keessatti rabbiin akkaataan itti ibsame haala guutuu ta'een haala hir'ina hin qabneen ibsame of ibse jechuu. Kana keessaa laallee turre jechuu. Suuratul Ikhlaas boqonnaa 112 ayata 1 suuratul Baqaraa boqonnaa 2 ayata 255 akkasumallee suuratul Hadiid boqonnaa 57 ayata 1 akkasumas suuratul Furqaan boqonnaa 25 ayata 58 irratti watawakkal alal hayy allazi laa yamuut jennee turre. Ammas boqonnaa 6 yookaan suuratul An'aam ayata 14 irratti rabbii wantoota cufa akka razaqu yookiin nyaachus ofii immoo akka nyaanne nyaatatti akka hin hajamne. Ammas suuratul Xaaha boqonnaa 20 ayata 52 irratti laa yadillu rabbii walaa yansa rabbiin dogoggorallee akka dhuumne akka ammallee waan irraanfanne waan dalagumullee. Akkasuma suuratul Rahmaan boqonnaa 55 ayata 29 irratti rabbiin guyyaa takkallee zaata kaafillee akka dalagaa hin dhiifne akka yookiin kiristaanonni harkitee rabbiin guyyaa jaha keessa samii dachii uume guyyaa sabtiidhaa yookiin sabahaa yookiin sanbata jedhamu ni boqatee ni ciqilfatee siree isaarra ol deebi'ee jedha akka akkas hin taane kana rabbiin guyyaa cufaa akka dalagu laallee jirra. Ammas suuratul Qaaf boqonnaa 50 ayata 38 irratti rabbiin akka hogguu samiif dachii uumu hin dadhabin waa tokko hogguu dalagu kun fayakuun akka jiru gabaabinumatti kwa tootaalii waa'ee rabbii quraana keessan maal jennee suuratul Ruum boqonnaa 30 ayata 6 irratti inna allaha ganiyyun anil aalamiin ka jiru laallee jirra. Rabbiin wantoota uume yookiin aalama yookiin yuunivarsiitii jedhan kanatti akka hin hajamne dureessa irraa ta'u jechuudha. Wanni rabbiin aalamtoota kana uumeef yaf'alu maa yashaa waan fedheef uume malee waa itti hajamuu hojii isa haa gargaaraniif isa haa nyaachisaniif waan adda addaa itti hajamuufi miti jechuudha. Akka rabbiin uumamtoota uumetti hin hajamnee fi sifa rabbii gabaabinatti quraana keessatti sifni rabbii guutuu ta'uu fi sifoonni hir'inaa akka rabbiin hin malle hubannee jirra jechuudha. Kanaaf immoo ragaa sifa rabbii bakka lamatti akka qoonnee ni yaadatama. Sifni tokkoffaadha harkitee sifatu salbiyyaa yookiin immoo sifa rabbii irraa dhabamsiifamuu qabu yookiin sifa rabbiin hin malle sifa hir'inaa jennee kunan. Sifni lammaffaan immoo sifatu harkitee subuutiyyaa sifa sabachiifamuu yookiin rabbiif raggaasifamuu qabu yookiin rabbiin malu sifa guutuu jechuudha. Kana jennee laallee turre ragaan keenya harkitee
suuratu shuuraa boqonnaa 42ffaa ayata 11ffaa fi suuratu nahli yookiin immoo suuraa kanniisaa jechuu boqonnaa 16ffaa ayata 74ffaa irratti rabbi fakkaataa tokkollee akka hin qabne laysa kamislii shay'un wa huwa as-sami'ul basir jennee jirra waan sifa rabbi wasafnu san keessatti wanni rabbi fakkaatu akka hin jirre akkasuma immoo arkitee sifni ol aanan sifni bareedan kamuu akka rabbiin malu sifni guutuu ta'e suuratu namli boqonnaa 16ffaa سورة النحل بقولنا كل جافة آيات جات ما فرت جت ولله المثل الأعلى أكسمة سورة الروم بقولنا صد ما فات دي جمي تربرت واي أنا سيفني ربي قوتون قوتو أكهرنا نكمل في بريدنا دانغا هنكم نتأو هو النجر جتو كنا واي سين قرآن لالله جرا أمس قرآن قوتون أيست ديبي أو جنة توحيد يوكي فارو مربي تديبي أيوكي قرآن قوتون كاريترني باك كرامي ديبي gara arkitee guutumatti faaruu rabbiititti yookiin tokkummaa rabbii mirkaneessa olaantummaa rabbii sifni rabbii guutuu ta'uu ka hir'ina hin qabne waa'ee ta'uu mirkaneessa jechuudha. Kana kaayoo ta'u sagantaan dabre kalaalle gama sagantaa keenyatti har'a gamanaas haa dhufnu. Tole kaa har'a immoo maal laallaa waa'ee sifa rabbii guutuu fi isa sirriidhaa madaala naqalii siniin jee naqalii jechuun beekumsa uumamaa fi aqlii immoo barnoota guyyaa keessa baratanii harkatan jechuudha. Baayibilii keessatti argamu jechuuki macaafa qulqulluu yookiin macaafa qiddus jedhamu keessatti jechuudha ka argamu laalla jechuudha. Tole macaafa quddusii keessatti yoo laalle jenne mee rabbiin meeqa jedha macaafa quddusiin akka kiristaanonni jedhan kana jedhamoo faallaa kanaa jedha. Seera keessa deebii yookiin the book of Deuteronomy boqonnaa 6ffaa ayata 4 irratti yookiin immoo lakkoofsa 4 irratti maal jedha jechuudha. Yaa ummata Israa'el dhaga'i gooftaan keenya tokko jedha jechuudha. Gooftaan keenya tokko isas qalbii guutuudhaan qaama guutuudhaan sammuu kee guutuudhaan gabbarii yookiin waaqessi jedha. Akkasumas boqonnaa seera keessa deebii kan boqonnaa 5ffaa ayata 7 yookiin lakkoofsa 7 irraa hamma 9tti bifuma arkitee suuratu shuuraa quraana keessatti dubbanne ayata 42ffaa boqonnaa lakkoofsa 11 irratti dubbanne sanii wal fakkaata jechuudha. Ana malee waa'ni tokkollee hin turre anatti waa'ni fakkaatullee hin jiru. Waaqa biraanatti fakkeessini jea jechuudha. Dubbisuu ni dandeessan bal'inatti jechuudha amma afaan Oromootiin jira waan ta'eef. Ayyee tole akkuma jenne wanni nu beekuu qabnu Baayibiliin kun yeroo jalqabaadhaaf nama Onesimoos Nasiib jedhamuun jechuudha nama naannoo dhalataa Wallaggaati. Afaan Oromootti jijjiirame ammas immoo Baayibiliin Ortodoksiidha afaan Oromootti dhiyeenya kana jijjiirame fakkaata. Kanaafuu Baayibilii afaan Oromootiin dubbisanii hubachuun salphaadha ka. Isin cufaafuu akka dubbiftaniin barnoota kamuu afaan kamuu amantii kamuu sammuu keessan bal'iftanii akka yaada sirrii argattanii isin himuu bara. Karuma isin qaceelchuudhaaf immoo waa'ee rabbii yookiin waa'ee waaqaa isa sirriidha Baayibilii keessatti madaala aqlii fi naqliitiin akkuma haasaa turre mee gara Baayibiliitti deebinee amma tokko tokko hanqatsoota yookiin immoo keeyyatoota tokko tokko halaallu. Tole ka mee seera keessa deebii yookiin the book of Deuteronomy boqonnaa 6ffaa lakkoofsa 4 irratti maal jedhaniif fakkaate beeytanii namuu akkuma beeku akka aadaa keenyattis akka beeynu akka amantii namuu qabutti akka beeynu irra baay'een namoota addunyaa kanaa akka ragan waa'een akka tokko ta'e dubbata. Nabi Muusaa yookiin Museen maal jedhan jechuudha uummata Israa'eliitiin dhagahi yaa Israa'el waa'ni keenya gooftaan keenya isa tokko qofaa jedhe. Kanaafuu gooftaa kee humna keetiin beekumsa keetiin dandeettii keetiin isaaf abboomamuu yookiin ajajamuu qabdaa jedhe jechuudha. Ammas akkanuma kakuu haaraa keessatti yookiin immoo arkitee Addis Kidaan kajian keessatti Wangeela Maarqos the Gospel of Mark jechuudha. Wangeela Maarqos boqonnaa 12ffaa lakkoofsa 28 hamma 30 keessatti namni tokko Yesuus Kiristoos yookiin Nabi Iisatti dhufee gaafate abboomi yookiin ajajni waa cufarra caalumee kamina na qaceelchii karaa jeen hogguusan Yesuus maal jeeni na gabbariin jenneeni dhagaadha buliin jenneeni maal jeen yaa Israa'el dhagahi Waaqayyo gooftaan keenya kophaa isaa gooftaadha jedhe. Waa'ni qoomasaati gooftummaa dhugaa san qaba malee gooftummaa gabbaramu ilma akka hin qabne akka wanni wajjin biraa isa wajjin hin gabbaramne wangeela kana laaluu dandeenya jechuudha wangeela Maarqos kana. Akkasumas wangeela Maatiyos boqonnaa 6ffaa lakkoofsa 24ffaa irratti Yesuus Kiristoos matummaa isaa deebisee maal jee gooftaan lama wal biratti waaqessinii jee. Waaqa lama wal biratti waaqa jettee waamin dhagaa muka tokko Yesuusinis waaqa jechaa waaqa samii dachii uumenis waaqa jechaa hafuurri qulqulluunis waaqa jechaa sadii miti lamaa hin danda'amu jee. Akkuma beekamu kaa namni tokko horkitee waaqa lama qabaachuu hin danda'u waa'inni lama osoo ka ta'u taate tokko har'a haaroo bujaa tokko boruu hin roobin jaa tokko asiin aduu naa baatu jaa tokko korana naa baatu jaa hogguu yaanni garagaraa baay'atee wanni wal midaalu taate morkiitu argama morkiin hogguu argame lolaa argama jechuudha waa'inni tokko tokko sirraa argannaa akkuma inni jee
waan warri lamaa fi sadii jiru bakka isaan fidanii isaanummaan haalaalan. Akkasumas wangeela Yohaannis the Gospel of John wangeela Yohaannis boqonnaa 17ffaa lakkoofsa 3 irratti jechuudha. Lakkoofsa 3 irratti maal jedha? Namni jireenya bara baraa yookiin jannata argachuu barbaadu Waaqayyo inni dhugaa Waaqni tokko Yesuus isa ergetti illee amanuudha jedha. Yesuus waan ergetti illee amanuudha jedha. Akkasii qaba. Kanaafuu sirraa maal hubanna? Yesuus ergamaadha. Waan immoo tokkoo fi tokko malee wanni sadii soostum andum soostu jedhamu hin jiru jechuudha. Kanallee akkasii kaabineen keessa kan jirru hubanna. Akkasumas wangeela Yohaannis boqonnaa 5ffaa lakkoofsa 30 hanga 31 irratti maal jechuudha mallee wangeela kanarratti jechuudha. An humna kiyyaan dandeettii kiyya waa tokkollee gochuu hin danda'u. Wanni an har'a dalagu dubbachuu fi gochuu jiru kasanii himuu jiru kun illee hayyama waaqaa hayyama sana ergeetiin qofa jedhe. Kanaafuu laa hawla walaa quwwata illaa billaa jechuu jira jechuudha. Isan dandeettii fi malli illee naaf hin jiru hayyama rabbiitiin malee waa dalaguu hin danda'u jechuudha. Kanaafuu waa inni danda'an waa cufarratti danda'u tokko qofa akka ta'e hubanna. Akkasumas ammas fudhannee olaalle jechuudha. Seera keessa deebii kakuu moofaa keessatti jechuudha. Biluu Kidaan kan jedhan keessa boqonnaa 5ffaa lakkoofsa 7 hamma 9 irratti waan argite akka tokko qofa ta'e nuuf gala jechuudha. Akka tokkoo fi tokko qofa ta'e waan inni fakkaataa akka hin qabne jechuudha. Fakkaataa waaqa samiif dachii keessatti illee hin jiru isatti ka fakkaatu hin jiru. Akkasumas Zabuur of Isaayaa macaafa Isaayyaas raajichaa kan jedhan boqonnaa 43ffaa lakkoofsa 10 hamma 11tti maal wajjin wal fakkaata kunillee argite jalqaba jedha. Jalqaballee ana dura waa inni tokkollee hin jiru. Boodallee ana boodallee waa inni tokkollee hin jiru jedha. Kanaafuu Rabbiin azalaa fi abaditti illee ka jiru isumaa harkanna jechuudha. Kanaafuu Rabbiin guyyaa keessa dhufee dhalatee Rabbi ta'u hin jiru wanni dhalatu Rabbi ta'uu hin danda'u. Ammas wangeela Yohaannis boqonnaa 20 lakkoofsa 16 hamma 17 irratti Yesuus mataa isaatiin maal jee nan qabin jeen Maariyaamiin jechuudha. Ani karaa abbaa kootii fi abbaa keessanii hin baane jeen waa'ee abbaa nama cufaa jechuun karaa biraatiin uumaa nama cufaa uume malee kan Yesuus hin qofa adda ilma godhatee miti jechuudha. Akkasumas wangeela Timooteos boqonnaa 1ffaa lakkoofsa 17 ammas Timooteos boqonnaa 6ffaa lakkoofsa 16 irratti waa'ee gonkumaa jiraata zalaalam akka ta'e ifaanillee akka marfamee jiru namni kamuu akka isa argeellee hin beekne ganaaf duratti yoo ta'e malee jechuudha. Kanaafuu waa'ee gonkumaa akka hin duune dubbata jechuudha. Ammallee wangeela Yohaannis boqonnaa 14 lakkoofsa 28 irra laaluu dandeessan waa'ee anarra caala jee abbaan anarra caala waa'ee anarra caala jechuudha uumaa waa cufa uume jechuudha. Kanaafuu arkitee uuman yookiin wanni waaqa qixxaatu hin jiru. Akkasumas macaafa Hoose'aa raajichaa yookiin macaafa Hoose'aa raajichaa kan jedhan keessa Zabuur of Hoose'aa kan jedhan keessa boqonnaa 11ffaa lakkoofsa 9ffaa irratti kakuu moofaa keessa hubbuu laaltan waa'ee namatti hin fakkaatu jedhu gungumatti. Warra har'a waa'ee akka namaatiif foon namaa uffatee jiru hin taane. Ammas wangeela Maatiyos boqonnaa 5ffaa lakkoofsa 48ffaa irratti waa'ee hir'ina yookiin muudaa yookiin naqsii tokkollee hin qabu leessa laku naqsu walaa ciibun jechuudha. Eebii fi naqsiin hir'inni hin jiru. Ka akka nyaachuu, ka akka dhuguu, ka akka rafee, ka akka ilmoo qaba kiristaanonni jedhan kun kitaabuma kanaanuu wal faalleessa. Maal jennaarree karaa namoota biroo amantii isaanirraa waamuu fi miti keessanuma kanaa sirriitti hubadhaatii karaa dhugaa koottaa jennaan jechuu kanumaafuu wanni ani guddaa isiniin jechuu barbaadee fi isin hubachiisuu barbaade waa'ee samii fi dachii uume akkuma wangeelli Maatiyos boqonnaa 5ffaa the Gospel of Matthias chapter 5 verse number 48 boqonnaa 5ffaa lakkoofsa 48ffaa irratti waa'ee yookiin abbaan keessan samii keessa jiru inni suni muudaa tokkollee hin qabu hir'inni tokkollee isaaf hin jiru ji'a jechuudha. Kanaafuu hir'inoonni akka waa'ee inni irraanfatee gaaf tokko ni rafee ni mugee ni nyaatee ni dhugee yookiin immoo bifa waaqaa diimadha jedhanii ni fannifame jedhanii ilmoo qabaa waa wajji dalaga jedhamu kunniin maali jechuudha akka sammuu namaa normaali jechuudha. Aqlii fi akka naqliitti illee waan fudhatama hin qabne jechuudha. Kanaaf kan obboleeyyan keenya jaallatamoo amantii feete qabaadhu bakka feete jiraadhu sammuu kee bal'ifadhuutu dhugaan kami isa kami dharri waan joorkitee sammuu kee bal'iftee dhiphina keessaa baatee gama dhugaa arguudhaaf obsaan kitaabota amantii kamuu dookumentarii kamuu ciffin jetteetuma akkuma bal'aatitti akka farda gaariititti kana malee ani ilaalu mistirri jettee osoo hin ta'in keessa gasseentee mistira iccitii isaa arguu qabda. Kanaafuu gama dhugaa nu cufaa'u rabbiin nu haa qaceelchu dhugaarra nu qaceelchee warri dhugaarra jirullee rabbiin khatimii teenya irratti haa tolchu sinin jechuu barbaada. Kanan sinin jechuu barbaada ka obboleeyyan keenya jaallatamoo fi kabajamoo cuftilmaan dhala namaadha. Hundeen keenya tokko sammuu bal'ifannee argitee daandiin rabbiin jireenyaa nu uumeefis tokko rabbiin nu uumes tokko namuu argitee akka nuuf ta'utti ofii keenya taanee daandii jireenya haqaa sammuu dubbifnee jaarraa teeknooloojii jaarraa dubbisuu fi barreessuu waan ta'eef
xiinxallee karaa dhugaatti akka dhufnu isiniin jechuu barbaada. Haa ta'u garuu sammuu bal'ina wajjin wanni tokko wanni isiniin jechuu barbaadna. Namni namaan deeggarama namaan jabeeffama akkuma nu jajjabeessaa jirtan galanni keessan nu biraa hedduudha. Kanaafuu laayik gochuu akka hin irraanfanne sheerii fi sabiskiraayib chaanaala Bulsaddiin Tiyuub sagantaa komparaatif rilijinii yookiin muqaarinaatul adiyaan bifuma kanaan itti isiniif fufne haqa ifa galchina jechuudha malee nama arrabsuuf cunqursuuf dhiibbaa irraan geggeessuuf hin dhufne akka harkitee sammuu bal'inaan nu hordoftan jaalala isiniif qabna galatooma ulfaadhaa nagaan nu jiraadhaa wajazaakumullahu khayran wa ahsana ilaykum isiniin jenna fayyaa naa ta'aa nagaaf